Akkam jirta kabajamtoota ijoollee Oromoo koomedii yookiin wanta dalaguuf hin deema akka piraankii fi mudannoo fi gaafiin ijoolleen gaafa dunaa deebisan dhageeffattanii itti akka bohaartan abdiin qaba achumaan godha isiniin jedha itti bohaaraa sheer godha yeroo hunda boo'icha qofa osoo hin taane yeroo tokko tokko kolfullee waan nu barbaachisuuf akka itti bohaartan asumaan isin gaafadha dhageeffadha. Okay, gaafii si gaafadhu? Na gaafadhu. Eessaa si qabanati? Manfu'a. Maal dhayite manfu'a? Foon diimaa barbaacha. Eenyutu si fide achi? Goddanyaa. Goddanyaa shamaraa moo dhiiraa? Kan shamaraati. Maal godhi si jette? Ani haaluma jaalalaa wal qabateetuma na fidan. Argattee? Argadheetis qabameetis. Wajji turte? Guyyoon turre saa 24 taati. Sa'aatii 24 wajji turte? Waggaa lamatti as ta'e saa 24. Okay. Mee amma walii bilbiltanii quba qabda? Qubaan qabu. Achumatti eddan baddan? Okay. Dura wal jaalattanii walii dhuftan? Anillee kan jaaladhe biyyatti ishiin immoo asuma wal barre. Okay. As keessatti jaalatti si qabdi? As keessatti yaaga ka biyyaa naan qabne. Si qabdee jirti garuu? Xiqqoo. Okay. Mee mudannoo qabdu jira mudannoo addaan nuuf himi. Waa'ee jaalalaas waa'ee maalis haa ta'u mee jaalala tana ni jaalatta akka? Kan akkana dhaabbadhu kun nama du'ee ka'e. Si gale. Sababni du'eenis jaalalaan ajjeese. Akkamitti? Yani jaaladhee waan hin dhabeefis ishii dhabee jiraachuu hin danda'u waan jiru tokko na dhagameeti. Hin jira miti qorichi. Qoricha maali? Qoricha ka midhaan keessatti biifan arama ka aramaa sani. Kan dubaa yookiin aramaadhaan balleessanii? Saniin of balleessu eegale. Hin duyde? Hin dhuge. Akkasitti gaati anillee nama hamaa waan ta'eef hafeetiin jiran duune. Okay, maal duyde mucattii jaalattee dhabdee yookiin maal isiin taanaan kanatti duyde? Ishee argachuu waan hin dandeenyeef. Booda argattee? Argachuus hin dandeenye booda fiis. Mee maal jechuun sababa duyde saniif wanti addaa wanti itti argite yookiin wanti si ajaa'ibu wanti hin daganne wanti si aarse yookaan si gammachiise maal? Ammallee ishee argachuu waan hin dandeenye tokkotu natti dhagame. Boodarra ishii dhugeen hin argadha jechuudhaan yookaan du'e yookaan hin argadha jechuuf hin dhuge. Du'e sanis oolee ishis dhabu oolee. Tokkollee hin arganne jechuudha. Isiif jecha qoricha duyde ati kan duydeef yookaan du'aa yookaan si argadha jechaaf hin duune. Hin duunes ishis hin arganneessa kana rakkoon kiyya. Hin duune illee isiillee hin arganne. Okay, ati hundaafuu bagadhu. Ajjeesini ani siif kasiif ta'uu hin danda'u. Kanarraa kaarabbi siif baasu jettitu na eebbiftee. Kanaaf garuu bagaafte jettee na jajjabeessite. Kan duydeef bagan du'ini an argachuu hin dandeessu lammata deebitee hin dhugin sin jette. Tana na dhaamte. Duraan osoo akkas jettee hin dhuguun ture. Waan hojii isii argattu ati bagaaftee as geette hundaafuuyyuu gara jabeettiidha jennee ni jirre isi. Akkasuma. Okay, wanti biraa wanti dhaammattu jira namni ati waa jedhattuun yaadde ati qabdu. Jennuun nama fakkeenya wayii jaalala irratti nama jaalatee dhabeefa ka jaalate sun yoo rabbiin waliif isin qoodin argattanii yani of ajjiisuu akka kiyyatti mokkorinaan jaan ka kirooniksi zeetis illee maali hundu baay'ee jira. Mucayyoon takka dura gara kaayiroo kanaatti kilooriksii dhuydeedhaan kanaafuu dhalaan qofti dhiiraaf kilooriksii yookiin dawaa dhuguu osoo hin taane dhiirillee dhalaadhaaf akka dawaa dhuydeetti agarsiiftee jirta dhiira akkasii keessaa tokko jechuudha. Anillee dhugeetiin jira garuu ammaan boodan gara shamarraniifis dhiiraafis dhaamsan dhaamu waan akkasii ofuma miitanii miidhaa kan ofirra hin geenye jedhan kanaan dhaamaaf. Okay, baga jiraattee geette jiraadhu fayyaa ta'e. Galatoomaa isinillee. Akkam nagaa keeti? Nagaa. Gaafii si gaafadhu? Na gaafadhu. Ati erga qabamtee gamtuute? Wallaahi ani ji'a 8. Ji'a 8. Eessatti si qaban? Manfuwaatti na qaban. Manfuwaa maa dhayite dur? Wallaahi wama mimmi'ootuu fi waan ilaalantu jira jennaan man dhaqee. Maali wanti mimmi'ootu sukkaara moo waan nyaatani moo akkam? Foon miilaa jedhanii foon miilaan ilaaluu dhaqee. Foon miilaan ilaallachuu dhaqee. Walumaa galatti fedhii foonitti achis geesse jechuudha. Fedhii foonitti achi na geesse. Okay, milkooftee? Waggaa 2 taasise sa'aatii 2 milkaa'e. Saala. Okay.
Mudannoo bareeddudha. Waggaa lama jala jantee sa'aatii lama qofa itti milkoofte. Saa lama qofaan itti milkaa'e. Okey kun kasaaraa guddaadha. Araba kasaarte taate jechuun hin danda'ama. Achi booda maal taate? Maaltu si mudate? Achi booda gaa qabaan na mudate. Tole. Amma maaltu si dhagahame? Amma yeroo rafu waanuma gaafa sanaa ija dura na teessi. Jaalattaa ishee amma ol quba qabdanii? Isiin eessa guyyuma sanaan keessaa baanaan achumaan isiinis biis na goote. Jijjiiratte jechuudha. Bilook. Okay, waan hojii ishee nyaattu hojiin warra wanti shamarra tokko tokko nama gaddisiisa daa jirta isiin bilooksi goote rabbi si bilookaa godhu jechuudhaaf taatuuti. Mee amma mudannoo hin qabdu jira mudannoo addaa. Mudannoo nan qabu dhaba maallaqaa wayiitiif kan harkaa baate tokkoon qaba. Baatii ja'a waliin haasofne sana booda mudhii gadi viidiyoo wal ilaalla. Mudhii gadi waliin ilaalla. Akkasitti maallaqa qabdaa naan jette. Dhibba lama malee kiisa keessaan qabuun jedheen. Nagaatti siifan deebisaa jette achumaan badde siinis. Achirraa siin deebisne? Achirraa biloog na goote siinis. Dura yeroo viidiyoo wallaaltan maaliif mul'ii gad qofa wallaaltu? Yaa bakkuma laalamuu qabu jenneeti. Okay. Yaani dhiirota keenyarra miidhaan gahaa jira jechuudha biraa qabamnaan bilookii yookaan ammoo yoo maallaqa qabaatiin bilookii. Bilookii. Wanta dhaamtuuf qabdaa shamarranii? Shamarraniif maalan dhaama? Isiidhaan adabadhu taa'iin jedhaan. Amma namni jaalattu jira amma? Ammatti yeroo kanatti nama mana hidhaa kana keessatti namni jaallachuu dhiisii malee kaanuun jaallatu nama. Okay, jaalalti si qabdee beekti takkaa keessatti? Kan na qabdee beektu siree koorraa na qabdee beekti. Siree koorraa na qabdee waan biraarraa na qabdee. Okay, galatoomi. Wanti dhaammattu jira yaadni itti qabdu? Wanni dhaammadhu hin jiru ammaa fi wanni dhaammadhu hin jiru dhiisi. Okay, jedhi kaa? Nagaan. Okay, akkam jirta? Jira galata rabbii kun as keenya. Okay, eenyu sin jedhamee maqaa irraa keetiin kaasa? Maqaan kiyya Mr. Gullallee Baroodan naan jedhani. Tole. Akkana gaa. Okay, akka qabamtee turte jirta? Ati gara ji'a shanii kanatti dabarsinee jira kun ammoo. Ji'a shan qofa moo? Okay, ati kaluu jirtaa iyyuu. Mee eessaati qaban? Riyaadii gaa manfoo bakka jamtu iddoo gartee walgahii ajnabii san. Okay, Riyaadii manfuu'aa tana namni hunduu manfuu'amaa qabamne jedha. Maaltu manfuu'aatti isin fidasa? Manfoo kana wanni itti argamu foon diimaatti argama. Kanaafuu namni hundinuu achirraa dhaabbatu namni biyya kana dhufee bishaanii fi qilleensa biyya kanaa irra ga'e jechuun ni danda'a. Tole. Kan akkanaati kanaafuu. Waan dhayxeef itti milkoofte moo akkama ta'u? Daqiiqaa afuriif itti boo'eetiin amata afuriif hojiin jira. Daqiiqaa afur booddee amata afur hojii jiraatte. Daqiiqaa afuriif itti boo'eetiin amata afuriif itti jira. Tantee milkii guddoodha akka uummata waggaa lamaaf itti haasofitee sa'aatii lamaaf itti wanti hin jenne daqiiqaa afur itti booddee waggaa afur milkii guddoodha baga rabbisi milkeessa jenna. Walquba qabdan yaa? Walquba qabnaa. Ta walquba hin qabnees numa jirti. Hedduu qabda jechuudha. Asiin gabbaatee asiin olneetus asiin abaabee olneetus waan guddatu jechuudha. Waliigala mee qabde isaa beektaa nu himuu dandeessaa? Mudannoon guddoon tanii nan qabu takka. Mee mudannoo qabdu nu hime. Mudannoon nan qabu gaaf tokko kopheedhaan dhaqeetiin manfoo jaantana kopheechi baafadhee miilaan diibee baadiyyeetti beekta. Waan akkasiifaa jira shamarran keenya gurguddaa gartee warra ilmaan biyya dhiisee fi warra gartee kaa sadii fi afur wal gubbaan godhu saniinis xiqqoo konfoleessa keenyarraa shabaaba keenyarraa ifnuutiisaa jennaan kana fadhaamanna. Okay, galatoomi mee tana malee wanti biraa wanti jettu jira wanti addaa. Maalirraa egaa wanni. Waanuma feete ati fakkeenyaaf mee waanuma sitti tolerra. Waan inni tole gaama mana hidhaa kana keessa jirra. Achi keessa jaalalti si qabdee beekti takka? Jaalalti tun qilleensarraa jaalalti na qabdeen beektu as keessatti. Si qabdee tun beektu? Na qabdeen beektu. Duraan yaa rabbi suudii nu geessiif kadha jirra. Amma yaa rabbi biyya nu galchi kadhaa nutte. Okay, galatoom. Galatoom. Wanti jettee yoo jiraate dhumarra. Alaa sanganumaan qaba gaa'ee. Ayyee ulfaadha. Galatoom. Akkami? Nagaa. Fayyaa keeti? Alhamdulillah. Meesilee akkuma ummataatti waan si gaafadha. Rakkoon qabu. Dhiifama garuu waan fedhe si gaafadha moo mudannoo qofa naa himta? Laa mirga keetii mudannoo na gaafatte kan irraan dabartus mirga keetti siif deebisuuf qophiidha. Okay, beeka ijoollee waan jaalalaa keessa sin seensisu. Okay, rakkoon qabu. Mee haga qabamtee turtee jirta? Hagam turte mudannoo natti qabdu maa inni? Ani amma mudannoo nan qabu ji'a 8 eegan mana hidhaa kana gale. Tole.
garuu ta'e akkaataa inni itti qabame xiqqishoo waan nama dhiisii anallee ajaa'ibu. Mi'a qabii qabamte. Maaliif yoo hojjettaate dhugaa keetti baga na gaafatte ani yeroo jalqabaatiif makiinarraa kufeetiin qabame. Tole. Egaa makiinarraa kufee boodaan yeroo manaa hima dhaqee sin beeku yeroo takka illee osoo aniif hin barin jechuudha mana hidhaa keessatti na naqanii egaa mana hidhaa seenee kana ammoo ani takkitti irraan beeku. Tole. Kanarra osoon rafu jiru as kadhee dhufee lafa na dhiite maal jeen akkanatti ol godhee ilaalle guum gisee naan jiru isaa abjuudhaan qabame moo maalii jee abjuu na fakkaate ammallee ciisa kiyya deebi'e. Tole. Yeroo na ciisa kiyya deebi'u haywaan ani raftaa naan jee dhiiticha lafa na deebise. Tole. Yeroo kanarra giseen ol godhee ilaalu mana hidhaa jiraachuu kiyyaaniif bare. Akkasii kanarraan booda ka'ee giseen deemu gaa na qabee deemuu hin dandeenye xiqqishoo waan hin dhawamee jiru na dhukkuba jira. Tole. Kana harka kiyya na qabee naa waliin deeme akkasittiin booda mana hidhaa jiraachuu kiyyaaf bare qorannoodhaan giseen ijoollota biyya kiyyaa yookaan hiriyoota kiyya gaafadhu bara akkana makiinarraa kuftee akkana taatee naan jaanii waa'een ante isaantu naaf hime jechuudha akka mataa kiyyaatti. Miidhamtee turte jechuudha yeroo qabamte. Yeroo san miidhameetiin ture garuu alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u namni haakama nageessin jiru gaatakkitee haakama dhaqee haa waraanamu malee bakkee kanarra yoo jiraate xiqqaa haa ta'u fakkaata malee yeroo saniif guddaa ture amaliyyaan godhamee ture jechuudha. Kan boodarra mataa kanarraa illee dhawame mudhii kanaas akkasumaan dhawame garuu san hundi alhamdulillah rabbiin galata galfadhaa amma fayyeen jira jechuudha. Sawwaaqa turteeti. Sawwaaqan ture. Baga rabbi si baase baga rabbi gartee hundarra si oolche. Alhamdulillah. Wanti jettu wanti dhammattu jira waan barbaadderra yaada bilisa. Wallahi yaada bilisa yoo na gaafatte akkuma ati yoo jaartii qabaatte jaartii fillee yoo adamachuu waanuma feete yaani. Waa'een jaartiidha alhamdulillah rabbil alamin haadha mana kiyyaa nagaa wajjirra gammachuudha wajjirra kan isii kanumaan goolabna ammoo kan hedduu takka na ajaa'ibsiise yeroo duraatiif osoo nuti firraan beekan akkanaa ni galtanii nuun jaanii boodarra eegalutti abshir jennee aalii biyyaa hundatti himannee gallee du'aa godhaa jenneen booda ammoo gallee keenya karaa shamarranii nu harkaa deebi'ee kan yeroo jalqabaallee nama keenya fixaa jiru shamarranuma ammallee carraa keenya kan nyaachuu jiru shamarranuma hedduu takka wanni na ajaa'ibsiisa kana jechuudha. Shamarran tana maal kaasa mootummaan Suudii maal jettame shamarran tana nurratti? Garuu waa'ee bakka shamaraa kanarratti hedduu takkaan na dhibee maaliif yoo shamarra galchitanii jennaan shamarri haadha teessanii nuun jaanii bakka kanaan nu qabanii. Nu abbaa jaraatii miti jaarsa jaraatii miti obboleeyyan jaraatii miti. Dhuguma abbootii namaa kanuma taanu san ammoo isaantu isinirra miidhamuudha maal nuun jaanii akkasirraan gaawwan goonu wallaallee firraa sabbarree tattaa'u jirra biyya kanumaan sin ja'a. Okay galatuma. Galatuma. Okay nama kana gaafii godha gaafii kana namoonni gurraan hin dhageenye akshiinaa wajji akka beeytanii isinitti ba akshiinatu jira akshiinatu jira. Okay akkam shoddi? Amaan akkam? Gaafiin si gaafadha. Hayyeena gaafadhu. Mee eessatti qabamte? Ani bakki itti qabame manfaa. Maadha hidhati manfaa umrii gala? Manfaa hayyee nama biraan dhaqe. Nama akkam? Nama wahii biraan dhaqe. Tole. Waan akkanaati. Okay maal fa'aa argite reecha erga dhayite maaltu si mudate wanti si mudate jira? Wanni na mudate baadaa qabamne waan hedduun na mudate. Tole. Mudannoo baay'ee na kofalsiisu tokko isinitti hima. Okay. Mudannoon kunillee namicha saahiba kiyya tokko ture. Tole. Qullubbii kiiloo tokkoo fi timaatima kiiloo tokko bitate. Tole. Mana hidhaa dhufe. Tole. Waan kana shortaan ofirraa gati jennaan dide. Tole. Anilleen maaliif ofirraa hin ganne gwaan jeen. Tole. Yoo akka tasaana gadhiisan lamuu hin bitu jeetii jee. Tole. Waan kana ta'eefuu basmaa godhee qabatee sheene Tole. torban tokkotti nyaate nyaata shortaa fidee. Tole. Mudannoo addaa akkanaatiin qaba. Okay waan akka kanneenii fa'aa wajjin qabamte jechuudha. Waan akkanaa wajjin Okay eessatti si qabansi? ana manfamatti na qaban. Osoo maal dalaytu? Osumaan nama wahii biran dhufe Tole. dalagaalleen hin qabu. Okay wanti dhammattu jira? Wanni hin dhaammadhu rabbeessi keessaa nu haa baasuuti. Wanni biraa hin jiru. Mudannoo biraa nuuf dabaluu dandeessa? Mudannoo biraa kanuma hin qabu. Okay galatu. Hayyeettis galatoon. Wabetu ilkaha burka imadada bayan rafami nyabana sitanya imadada bayan rafami namagadan tultem yamiyo muga imadada bayan rafami